tu dalagat du jadi male jala wan kaini jadi naganuma jadi sigalen achuma rata matte nagabde ani akkana jechuun jiru mal abba keetiin anjete nabira dabarte sigale video san argeera jedhi saafi bar mal abba keetiin kun naannootti garagara hin beeytaami loqoda malee waan biraati miti yookiin hammeenyetti hin fudhatin anamma nasrii kiyya kabajama anila ati aneddu si kabaja eddu si jaaladha anamma narraa dhogga reefullee daqiiqaa 30 dura gurbaa garaa guddaa ka suudii jiru jettee na xiqqeessaa turte akkitti ni suuraa kiyya kaatee na arrabse nagartanii kana anamma kisin jette sen jedhee ofin arrabsu narraa dhogga rabbi yoo soda wal kabaj anaafati wal kabajinaami kama dhugaa tamarabbooma jecha tokkofaam ittiin tun dubartii haadha manaa namaatiin beeyta abbaa warraa qabdi yoo waasi goote walaa asli walaa eenyu teetiin waan hin taane qaboo qabatoo osoo hin taane qajeela ibsishaan hin jira abbaa warraa isii waan akkanaa naan jette haati manaa kan kee an ilma arsiiti isiilleen haadha manaa intala ilma arsiiti nu safuu qabna aadaa qabna waan kana narraa dhoorgii ka tokkoon firaa tokkoof hilaa tokko hilaa haadha manaa tantee kabajamtu ansi jallatti arrabsuun barbaadu garuu isiin jecha akkanaa naan jette anammoo haadha manaa waan namaa waan taateef dubartii waan taateef waan akkanaa hin jenneeni jette aslii ebaluu haadha faatee jaarsummaa namallee wannaatti osoo hin taane ibsishaa tiktokii isaan beeytaa barbaade lakkoofsa isaa anuu sii kenna dhaqii kabajaa waan akkanaa naan jettee haadha manaa namaatii namatti himadhu mattiin tun laaxeellee miti tasuuraa isiillee of duuba kaanii waan jedhaniin miti wallahi hanga yoo kana siin jedhu warabbul ka'aba kinoo rabbi waliin nyaanne sunnata argu saafi tama garaa jaalalaa siin jedha tama ruhaa jaalalaa hamtu takkaan maletti sigale atamma uwin oso ate obsinaan si arrabsite meena dhageeffadhu sii fixaa kaa'ila haati obsinaan osoo na arrabsite ramadaan yaba yookiin nuraddiin baabattii miti kaatii himattu sigale qajeela dhufte anatti himatta malee maaliif jaartiitii yaa waan ta'eef meettiin tuni kaleessa qabsooftu Oromoo taatullee miidiyaa irra beekamtullee ardha haadha manaa namaati ilma si koomandootti fuudhee uf jalaa qaba sigale yoo barbaadde ijoollee warraa waa hajjettuuni malee nu warri nutti dhalatte warri soddaa akkamitti dubartii namaa haadha manaa namaa sigale idaayyaadha jettee arsiin suuraa isii laxxafnee waa jedhuun hin dandeenye osoo isiin waa siin jette osoo isin maanuu jechaanuu simite saafi ati nama guddaadha wallahi billahi ilma arsiiti sigale safuu qabnu osoma jechaanuu simite yookiin nuttuu himatte anuma kanattuu dawwaltee waan akkanaa naan jette mucaa ibsaa sanii bilbilii wanna qunnamsiisi guruppii naa godhi waan kana nasrii kinoo si kennadhi naan jechuu qabda malee akkamitti haadha manaa namaa dubartii nikaa qabdu dubartiin marsiitii jedhamte takka suuraa isii laxxaftan. An suuraa isiin kaasa rakkoo miti amma narraa dhogga kunoo sirraa dhorkinaa bar waan feetoo sigooti sii xumuruu hin dandeenya ka'umsumarraa iyyuu saafichoo haadha manaa namaa suuraa laxxafuun dogongora guddaadha niitii namaa niitii nikaa sii galee. Isin arrabsaa jira ka akkam godha nasrii nutti himatta fakkeenya anattu himatteerta anatti himattee ibsaa dhiirsasiitii himattee osoo namaan hin gaatiin niitii namaa fidanii laxxafanii baallaasaa fi har'aati namni guddaan osoo si kabajiin waan akkanaa hojjette boru kabiraa maal hojjeta. Anamma ka isiniin jechuu jiru bar waa tokko isiniin jenne ammaan isiitu kan jiru narraa dhogga maqaa koon kaasin maqaa isin kaasu. Anatu amma itti dawwalee maakii miseenjaraan bilbilee fi waan jiru anatu xumura dogongortee adda booda maqaa kan kee hin kaastu atillee maqaa isii hin kaasin takka lammaffaa garuu wanta kittu wallaahi billaahi dhugama saafi warabbul kaaba onneerraa siin jedha waan kana sillee ta'e ijoolleen maqaa arsiitiin beekamtii qabdan yoo miira keessa galtan waan hawaasa keessan hin fakkaanne hin dalagina tikikkila ayidillam dubartiin namaa niitiin namaa kabajaa qabdi namni kamiyyuu atillee osoo sillee taate osoma dogongortee iyyuu dubartiidha sii galee atamma beekamtii qabaatu isii fooloo baay'ee qabaatu isii ilaalaa harta malee tasii mul'atte bichaa jala deemaa harta malee ta dhugaatii fi ta sirna hambaa ta aadaa fi duudhaa safuu kennaa jala deemaa hin jirtu miira kee bichaa jala ati nama guddaadha yaa kee nama dhiiraati osoo waayyuu siin jettee abbaa warraa isiin asdiinuu dhiisi jedhee maana deebitee barsanii kana aarse ammaan. Okay, anatu xumura suuraa kaasime suuraa kaas okay suuraa kaasitiin xumura anin xumura jalqaba irratti kaasuu keetiif galatoom ulfaadhu rabbi si haa kabajju ka ammaa achiitiif garuu ila namni siingilii wayyoo waa siin jette dhalaan abbaa warraa hin qabne ta'e wayyoo waa siin jette waan barbaadde jedhuu ni dandeessa garuu dubartii abbaa warraa qabdu dubartii namaa abbaa warraatitti himatan yookiin nama walitti dhiyaatanii himatan amma osoo anattuu himattee waan kana xumuruu hin danda'a ture sii galee walumaa galatti
waan jiru anatu xumuraa galatoomi billaa alee kasaafi rabbiin si qabe kana booda deebitee waan akkanaatti hin deebiin siifillee gaarii miti tuquu anin tuyne bar isi mana arrabsitu agarraan dhufee itti lafa dhayan deengadda ko asliin maaliif muciyyoo na jalatti tumtaanaan jennaan hoyyoo aslii kalaas jedheetu madiis ka isin abbaa koo arrabsitelleen tubbanne arrammoo wallahi gabbaateetu mana xiqqeessu jiddisii galee anumaaf mana banattee ani viidiyoo san argee jira wallahi arrabaa miti loqoda afaaniiti loqoda malee osoo ila namni arsii wayii siin jedhee arrabatti fudhatuu dandeetta maal abbaa keetii ka jedhu nama argee biratti normaaliidha waan akkanaa jechuun sii galee jechuma normaalii afaaniif namni jedhu maal ta'uu barbaadderee maaliif akkana taata akkuma jedhamutti malee maal abbaa keetii si bira dabartee abbaa kan kee mana arrabsuu barbaaddeeti miti loqoddi naannooti afaan namaa wallidha kanaatillee ni beeyta wallahi billahi miidhaaf yookiin muyyattiin sun si'uu nama arrabsuu miti unkaan abbaa kan kee kabajamaa manatti arrabsuu miti ani viidiyoo ija kiyyaan arge garuu akka jecha naannootitti sii galee malee miidhaafi miti adeema waan akkana akkas waan akkana sadarkaa kanallee waan akkana keessa hin galin billaalee kan sadarkaa niitii namaa dubartii namaa iseera naanumarraa dhoogaa maqaa isii yoo ankaase nasri wallahi billahi maqaa isii kaaseelleen beeku deengadda sababa qooftuu walit dhufnee muyyatti tana dalagadhu jedheen malee waan biraan jenneen gaafii deengaddaati gaafattellee ila saafi gaafii deengaddaati gaafattellee dhagaa tureera Sigale atam mati way yero idbamte yala turte mi suudi tikino juicy fa obasa video waraba mal jara karkara turte mati way suudi kesatti rabbi jaza si akafalu oso amma mucattiin sun boru gabbaate waan badada ladde oso gadi baate kutaa nama arrabsite fayyite mucattiin man suni ati ma gargarte damte itti gaafatamta saafi me gaafi kana bicha na deebis in gaafatamne ko isin ammalle kottu yetteni bar ammalle jajjabeessu turte in jajjabeessin mana dalagaa argite itti mattee birrii na jala baafatanii jannaa hirrifatte akkuma nama kamiitu ati dirqama akka dhiirri yaadu dubartiin hin yaaddu akka dhiirri rifatu dubartiin hin rifattu namu miira garagaraa qaba sii galee ati kaleessa ana Saudi qabde birdilimsiin ofiiste anarra Dubaay galee osoo kutaa nama arrabse osoo ganduma keessa dhala dhaarsee arrabse gurbaa ati kaleessa birdilimsii arrabse uffiste jedhanii si arrabsuu qabaniisi shuu zambik maakiin qoftu ka gargaarte akka oromootitti isii bichaa miti biiftuu gargaaraa turte ijoollee biroollee kaleessa gargaaraa turte abbaan barbaade gadi ba'ee quufee waan barbaade yoo kalaa qutaate maa nama gargaarteen jedhamu kana hojii ta'u yammoo atillee kaleessa mu'attii dhibamte qarqaartee yaaltee fayyisaa turte bormattiin sun fayyitee akka feete abbaa barbaaderra yoo deekkefatte ati itti gaafatamummaan fudhattu ati rabbiif jecha oromummaaf jecha gargaarte selezii waan akkanaa kana ani kasiin jedhaa jiru kamaa kibichaaf san taane ka ammaa achiitiifiyyuu namoota si jaalatan namoota si kabajanii ija keessa wasilaalchisa wanta akkanaa kun si galee namni ammoo tuttuqee miira keessa nama galcha akka namni faawolii tuqu nama godha namarraa dhooguu danda'uu qabani namni mudeetara namni amma iluu wal harkiftu kun mudeetara sirraa fuudheetiin jira maaltu si ga'e isa ergate alaa kulli haalittiyyuu ati galatoome amma booda osoo wanti fedhellee ta'ee yoo rakkoon jiraate barbaadu abbaa warraatti itti madhu barbaadu nutti madhu deebitee osoo namni biraatu miira keessa galche suuraa isii as biran kaa'e. Inkaawu kalas annarraa dhoogga yoo jechaan si muufachiise afoo inaa lillahi isii ammoo anatu bilbilee fi bilbilaa waliin gamatti beeytu sani nama garaa waa namaa qabuu miti kanaaf narraa dhooggaa maqaa isiin kaasu maqaa kiyyan kaasanii suuraa isii bilbila kiyya keessaa kunoo amma balleessaa amma mana cufee balleessa kanaaf hundumti keessan atis asliinis ta'ee maka mati beesin gootee na arrabsu itti mamu yattiin nama ajandaa kana jala deemu miti takka waggaa meeqa nama dhuunfaa isii arrabsitu argite takka miidiyaa kanarra haga beektu guyyaa takka maakii nama dhuunfaa arrabsitu argite beekta mana xiqqeessu jiddi bara ana xiqqeessaa arti maqaa kiyya beesin gootee bakka ana tuxumuraa bibi bakka ana tuxumuraa bakka ati fata jedha ajandaa biraa banadho asha bibi fi amaanillah annama ajandaa barbaadu miti kunoo beera wallahi narraan hin barbaadu ana ajandaa tokko hin fedhu